Isinin jechuu barbaadu ijoolleen haadhaqee wajjin fuudha. Asaantii udii birraalaas ta'ee warri gartee maddii horiitan naan lafatti sirri guutaa. Gurbaa kana oo dandeessanis warri dhiiraa booda dhalaatuutu gurbaa kana akka malee godhee naan jechuu teessan takkaa basheseetii yaaboo ani aara kanaas ba'a. Warri dhiiraa dhaamsa dhaamaa fi warri dhiirotaa tamee. Yoo beete baaldii mata kaayitaa akka jiru. Tokkoffaadha iftuun mana iftuuti kan jedhan iftuu isaaniitti tolfate kitiliin. Kitiliin beektaan kitilii isaaniiti. Tokkoffaadha bilqiisaa fi birraan ammoo waan kana keessatti itti nyaadhamu ta'an. Bakka isaan hin nyaatin hooqachuun maaltu isaan maatii keessaa faamilii takka keessaa maal qaba? Waan isaan qaban. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya as shama harka fuunechaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu martii bakka jirtanitti salaamanni kiyyaa barreessee isin bira haa ga'uun jaa alhamdulillah baga rabbiin asmaanuun ga'e hundi keessanuu walumaanuu baga isin nu ga'een jaa arraas deebi'ee Faaxumaa maaliin deebitee jechuun keessaniin oolamu. Salaama dhumee sabboona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota hordoftoota Faaxumaa Toob bakka jiraannee as geenye bakka isillee ulee jalaa rabbiin isii baasee akkasumatti bakka guyyaa jummataa guyyaa filatamaa Eid Muslimaa torbaanitillee nu gahee as geenyeen isiniin jaa kana fakkaata jechuun salaamtaan tiyya. Akkasuma gaa alhamdulillah asin nu geega ulee nama sadii jalaa afeetiin jira injifadheetiin jiraasi. Injifannoon. Tunis tumuunis ni jirti tumuunis ni jirti. Tuni beekama nama sadii jalaa bis beetiin jira ulee nama sadii jalaa warreen maaliif Faaxumaa hin qalinii tana maaliif hin babbasheessinii jettan daawwattoota warra komentii jalatti komentii naa barreessitan komentiin deessisan wayinatti dhageessise maaliif isin Oromoodha anis Oromoodha isinis Oromoodha maali dillisan waan jechuu qabdan silaa dhiiftanii waan adda addaa jettanii aniin tummee isin mana rooguna qalan jarrisan hedduu takkanan jaalatanii siyaa daawwattoota. Yakkaa wal barbaaduun lubbuu namaa wal baasisuu daawwattoonni maaliif barbaade? Bas daawwattoonni akkas jee komentii jalatti aboo tana babbasheessa. Akkas godha. Tana mataa isiirraa dabarsa. Aboo tana silaa qaceelloo cafaytanii bilqiisaa tana qaceelloo cafaqijan. Daawwattoonni wanni nuti miidiyaa kana gubbatti ol baanuuf waan kalata jirru akka irraa nu gorsitan fakkeenya akka fudhannu. Komentii teessanirraa fakkeenya akka fudhannu nama dogongora jiru akka karaarra deebistan nama karaarra jiru akka deeggartan waan kanaafi waan akkanaati namni wanni miidiyaa takka uummatee fi miidiyaa gubbatti ol ba'uuf kanaafi daawwattoota warreen arrabaatis hedduu takka arrabaas namarraa xiqqeessaa arrabni maan qabu matalan nurraa hin goo anduraanis jeetiin jira ani taanuma faaxeen hin jijjiiramuusi arrabarraa isin dalagu karaas. Sila kaayoo yakaniin ani sammuun tiyammaas jecha namaatiinis hin deemu afaan namaatiinis hin deemu sammuu tiyyaan hin deemu. Waan namni aanjuunis hin deemu karoora kiyyaan hin deemu waan inni irra karoorfadhees hammaan galmaan ga'utti abadan ibduuban deebu warreen arrabsitan abaarsa namarraa dhiisa abaaruun nama rabbi biratti haraami namni islaamaa tokko nama abaaruun namni salaatee soomaru nama abaaruun konkumaa isarraan eeggamu jechuudha. Warri abaarsaa xixiqqeeffadha arraba nama akka feetan jaanii. Waan feetan jaani bas abaarsa moo teessaniifuu rabbiin sodaattaniin si'a warri nama abaartan abaarsa xiqqeeffadha ani isiniif dhaameetiin jira warri nama abaartan dhaamsi kun warra komentii teenya jalatti naaf kaa'ani obbo ilmaan kana keessaa hoo intal maal si galcha warri jettan lammiitiyya foonkiyya muraa mataa kiyyaatiif duuban deebu irrattis tumameetii arkitanii miti. Irrattis wareegama kafaleetiin ilmaan san fuudhee mana kiyya fida. Kameraa laaltan akkasitti? Maal fiduu teessan? Akkasittiin fuudheetiin mana kiyya fideetiin isin garsiisa. Obboleessa kiyyaas fideetiin isin garsiisa. Birraa bilqiisaa akkasittiin baxxaqqa lafatti isin godhuu ta'a. Isinuma warraan makana duula iftuu jinabbii kana inuu iftuu dhiisee hoogganaa hisaabuma honnaqu isin hisaaban seentu kalaas. Isaanitti tolfatee mee? Iftuu isaa akkuma isaan godhan taate kaa. Dhalaan hogguu ni beektaa? Dhalaan hogguu afaan namaatiin deemte jaartis namaaf hin taatu. Abadan. Dhalaan hogguu afaan namaa fuute dhalumaan feetee anis dhalaadhaa beeki. Warreen dhalaa taatan fakkeenyaaf dubbiin tiituun fakkeenyaa isinii taatu. Dhalaan afaan namaatiin deemtu jaartis namaan taatu dhalaan afaan namaatiin bultu bultiin siitis hin jiraattu abadan. Dhalaan sammuu isiitii fi karoora isiitii fi walta'innaa jaarsaa jaartiin irra waliin deemtu qaalii jaarsa isii gootee dhalaan qaalii jaarsaa hin goones bultiin siinuma noogutu.
أنت ندبده بالرافي بالكيسان فان جوزن دلي توكو بكهنا كيسا مال قبا دولت أنا سيتو أدارا تاب سيتو فون أنا في إفتو جدو دخلوا يسانوا معه وان أسكيسا قلتني جدا هنجلتو مالي في إيباتاني خونس أستايرتونس أتشي أكاس غودي أما كيف دا أما كايسين دايتيت إلماني فوتيسين غرسيسو تيسي مال فيتو تيسن دوبا واتا كواني سفتن جرت بالرافي أسانتي بالكيسا غرسان دولي هنكي توكوس واتا كوان فتن كابتن أنا تكي وجين فوتو تاجو ليسا نوغا مال فتن دا خونو داينيتي دولي سنس فوتو تين ولا هنتي غيسانو لفتها فوتيساني أركوب تيسا وان جنن نتي هجيران سنا غرسيسو تين أكرت نديف تندبين تانا كانت إيساني مت دلالين ها دلال كيسي تمتو أنا ما دلال فان سديونا تاتي وهجان قبوف دلال سديونا تمتي سنوان تكنا رانفوت بران هدوتك يعني خيسا خود تينيس فاطمة دابد وشاكا ستي بكي نما نخود تيسي هاركا نبوك اجنان بكي بران نخود تيسي يعني قاد دلال سبتراتي فيك آمخ يأسقوبة تنغا سيسو مني يوني سناغر سيسي داوتو دا كسي الربا دوكمان الرباسا ني أجايب دنيا چودا فاطمة دابد وغاچا غسي بالكيسان كسينا تمتوسن بالكيسان هاركا خيستي دقاقا بتي تخا كسينا رويتو بالكيسا أفاني سيتيس بالكيسا صورة أكمان فيديو دينغا ديسيني مريسا مانا يفتو مانا وبليس خياتا يفتون جا مانا قبديمتي دالا مانا قبدون دا جريني أوف دبين تريدو تاكنا غونا فاني باتي مانا يفتو جان يفتو ماني دالا ديرام مانا قبا مانا خط إيران ميقا دالا كنين ناسين ديرتي بليسيدن دنياي أبدا خنا وفخا مانا نومي تخانو تخان تنين مالي خلقو دي لان ردي سخا تنين ميشاشا داي تجانين سني بجتين يتي ميشاشا داي جانين ديركنا بالكيساس okkoteen biyyi tana jirtu okkotee yamaniin tolchitu bishaan itti qabbaneeffattu sammata gubbaa kaayatiin isin garsiisa hujiiniin isin garsiisa maayis birraa ammoo distii cileetti dibeetiin akkata biyyi teenya qoraan itti godhaniin san distii cileetti rigeetiin cilee tumeetiin cilee fahama cilee tumeetiin distii itti dibee birraa mataa gubbaa itti kaayee isin garsiisu ta'a yoonan tana hin goone hin qabuga بالراس تهي ورقة إفتوني سابن سنتو أرى خاسة إسي سابن راباسة مالي في وانا أفان نما فوتوفي سي طالقا سنقبدو مانا إسي نما أوغنا تمام منو بليس خيا نمني ندوبا رفيهم بنو أنوات رفيه بنا مالي فدو بوك سيدي نرالا فخاية سينا فنو بدات ديدي رفيه سينا تنقوم قماونا من دخلو جرخو لكن غافنا في أبليس خيا سنا رفيه ماتي تينيا وجيني ولد دچاني akkuma itti birraan faan keessaafu afaanumaanuu dubbatume ani meenumaan eegaa gurbaa kana. Laal tokko faadha. Gurbaa kana yoo dandeessanis warri dhiiraa booda dhalaatutu gurbaa kana akka malee godhee naan jechuu teessan takkaa basheesseetii yaaboo ani aara kanaas ba'a. Warri dhiirotaa dhaamsa dhaamaa fi warri dhiirotaa tamee. Yoo feete baaldii mata kaayi taakka yoo feete distii mata kaayi birraa. Tokko faadha iftuun mana iftuuti kan jedhan iftuu isaaniitti tolfate kitiliin beektaan kitilii isaaniiti. Tokko faadha bilqiisaa fi birraan ammoo waan kana keessatti itti nyaadhamu ta'an. Bakka isaan hin nyaatin hooqachuun maaltu isaan maatii keessaa faamilii takka keessaa maal qaban wanni isaan qabaniis hin jiru. Bakka tana meedhaamsa dhaamiif maaliif namnummaan faamilii keessa galuu nama hisaaba. Isaanii waliif faamilii ni dhageessanii yoo dhageessan girrisaan gurraan qabu gurra tokko qofa qaban beektuuti. Kanaaf jarri walitti faamilii takka. Isaanii waliif faamilii waan as keessaa qabdanis hin qabdan jidduu baha. Bilqiisaatu asaanti birra dubbii tana keessaa baha yoo dhageessan hin dhaqanii baha. Asaantii faani hedduu takka duraan nama bal'isee waa yaaduun isa seeni beekta. Inni hangan takka waa godhee waa yaaduu eegalee bas magaalaan tu waan akkanumatti nama duwwaa himu Oromoo namaas hin feetu ni beekta. Amma dhalaa takka kophaa deemtu yoo harkatan roorroo irruma walii galan isaan hundi akkuma tetteen dhuguman girrisaadha. Girrisaan xiqqaa guddaan qabu tokkuma. Choqoliisa bishingaa irraa gisee wacaafaa itti dhaban girnu mujii sanuma isaan. Maqaa guddaan qaban. Maqaa nama baatee. Guddaan qaban. Maqaa ajaa'ibaatti baastee takkasiiti tamam. Jara kana takka ittiin furaa dhorka. Asaantii birraas yoon inni itti ka'e. Hanga firii bishingaan ittiin fudhatu bas ammas boodan arrabsan jeeti daawwattoonni kuni qaamaa waanuma aayilaa ta'e ta'e bakka dhaabarsaa muttuqna godhan ilmaan ni fuudhattee ilmaan maalirraa qabdi ilmaan obboleessa xiyyaanaa dale
isinis dhuga haadha ni dhalte bas ani wanni isin didu waan hin taane isin dida maqaa hin isin irraa hin fakkaanne isirraa dhorku jira bakka tana ta didan isaa tan isaa na dina didita isaa na garree jira saniifu arrallee borullee warreen arrabstanii warreen abaartan waan takkan fiddan hamman takkas waan takka haqarratti maasis abaarsi namaaf qeebalamu nama haqa wali qabuututu yoo wal abaares walirra arkata waanin itti jiru tanaas yoo keessa hubate abaarsi keessan fayyada warreen abaartan humata kanarraan fuutan maaliif iyyatan ani bas haqarrattiin jiraasi bultii nama warreen diidee keettanoo duraanis obboleessa ana kajaare bultiin saa akka diigamtu hin gongumaa hin fadhaan obboleettiin mana obboleessaa jaartee ni diidi abadan hin diidu akkamittiin diiga duraanis obboleessa kajaare hin diidu gurra banaa dhageeffadhaa bakka kana sammuudhaas banaati bal'isaa yaadaa waa dhageeffadhaadhaa waa sammuu qabadhaa obboleettiin mana guyyaa ijoolleen taphachaa oltee galgala diiduun taane akka bultiin akkasitti diigan bultii jechuun safaataa miti bultii amata meeqa laffaatee dhiirtinis jaarti amata meeqa laffaatee niin fuudha eegee fuudhe booda ilmoo dhufa ilmoo tan akkamittiin kunuunsaa amata meeqa laffeeti akka ilmaan san kunuunfatu godha saniifuu bultii obboleessa kiyyaa gongumaa diiguun fadhu bal'iseetiin guddiseetiin maatii guddoo godhuu yaada malee warreen isii diigeettanis xiqqeeffadhaan beetanii obboleessa kiyya anaaf fadha bultiin isaa akka hin diigamne akka hin diigamnee kaniin lafatti dadhabee miidiyaa gubbatti ol baaseen tana lafatti dadhabeetiin miidiyaa gubbatti ol baase achuma gubbattis gawaadha maaliin godhare yaabo silaa sammuu namaa tana gaa rabbiin ulaal quba kana laal qubni kubee tokko amma tokkoo miti eeywaa maaliif namaas akkanumatti amala adda adda uume jechuudha ani akka isiin kana cufa hin laqqanneefin gorsee lafa dadhabee nama itti jedhee hatta asaantu mamma kana xarra jiru kanallee itti geeffadheetiin yaa intala tana gurbaan hin fuuneeti lafa qabaa jeeni irraa dadhabee keessa baay'ee jechuudha. Mee dubbii ni fuudhee tana gartee girgireessanii amma sadarkaa kanaan gahan kana yoo fuudhellee birraadhaaf fuusise. Isaa fidanutu hin dhageenye faamilii hin dhageenye. Duraanis namni ni fuudhee isin talaan dhufetti birruma. Iccitii siifin imaanaa himii. Inni kayati iccitii intala irraa baafatee isii bu'ee muudame intala iccitii si keessaa guurrataniiti abdiisa kana iccitii si keessaa baafateeti mana kakoo jetteen irra walii galtan si garagaleeti ummanni si shawwatu jira sammuu ta'e tana bal'isi yaadiin jeen waan takkaa'u isin dakaluu birraan kijibanatti ni mu'ettee faaf jettee jechuudha. Dubbii sana itti dhufuutee si gaaf takka maaliif akkas naan jettee faaxumaan jettee gaafa isin sheenootu dhufa iftu gaafa ati sheenootu dhufa waa'ee dila kana cufarraa'u. Ammaasis waan kana anummaan akkanatti boodaas deebisuu aayilaa tana nama silmummaan abbaa fadeen danda'u ammoo taniin isinii dhaabu abaarsa kana xiqqeeffadha. Laal shari'aan islaamaa waanni isiin dhoorkite namni islaamaa nama arrabsuun nama keessaafuu nama abaaruun shari'aan islaamaa dhoorka. Hatta mootii biyya bulchuu maan taane hin abaarinaa itti bara du'aa itti godhaadha. Yaa Rabbi mootiin kun yoo mootii haqaan tahin nurraa kaasii du'aa itti godhaadha. Shari'ummaan islaamaa nama abaaraan jenne nama abaarinaa islaamni nama abaaru. Eeywaa takkanaatti fakkaattii har'a qophiin teenyaa kun obboleessi qiyyaasiin na biratti argameetii gaa dandamattee badala ummata nama ulee nama sadii jalaa baga rabbiin si baase jeeti dhufee natti dhiyaatee har'aan tana guyyaa jummataatiin akkana na biratti argamee haa galatoomuun isiniin jaa. Beeka dubbii kana keessaa yoo miilan fudhanne waan isinii dhufu isinii beeka nuti nama lama ani gama kiyyaan takka irraan kaan kanaafuu asirra dhaabnaa viidiyoo kana wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hanga qophii nagaatii walitti dachaanutti.